argamtan jechuun keessan oolu mana caalii tuumitti argama kongireeshin si jechuun baay'ee si gammadee gammachuu biyya ibsa tokko lama jedhee tarkaanfadhee karaa muree taaskii sabaddee taaskii karaana dhaabbachuu dinnaan turella yaabbadhee sunta jedhee kun si bira ga'ee kongireeshin si jechuun barbaada baga gammadee dadhabbii kee yeroo dheeraa baga itti gammaddee baga kongireeshin taatee si jechuun barbaada manni mana gaarii manni mana milkii manni mana tolaa si ta'uu si jechuun barbaada si bira afurtuu qolleen gaddisiisee malee kongireeshin ta'uu baay'ee gammadee jira kongireeshin si jechuun barbaada baga gammaddee gammachuu kiyya akka ta'e asxaan ibsachuu barbaada kongireeshin ammalirra deebi'ee si jechuun barbaada baay'ee darbaatee baay'ee networkiin siraachifee yeroo dheeraaf kongireeshinii ta'uu kana waatti as ga'u ani baay'ee gammadee har'illee gammadeera gammachuu ati natti anis gammadee kunoo viidiyoo si godheera kongireeshin si jedheera. Obboleewwan kiyya qaaliiwwan bakkuma jirtanitti nageenyi fi raamanni rabbii isinirra haa jiraatu. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni amantaa biraas jirtu obboleewwan kiyyaa baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'e isin jecha warroonni gammachuun kee gammachuu keenya jettanii gammachuu kiyyana wajjin qoodataa jirtan marti keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warroonni jalqabarraa kaastanii hanga ba'a bu'aan amma argame kun argamuu na faana turtan marti keessanuu baay'ee galatoomaa ammallee akka na faana turtan abdiin qaba akka na jajjabeessitan abdii isinirraa qaba inshaallah. Gammachuun kan kee maalinaan jechuun keessaniin oolu miseensa yuutuubaa ta'uu kootiiniin baay'ee gammadee jira. Chaayilenjii hedduu keessa darbee bakka kana ga'e ana qofa osoo hin taane isinis na faana taataniiti. Asiin nagettanii an isin malee uumaa miti. Kanaanuu akkuma kaleessa na jajjabeessitanii asiin nagettanii firii hadda argame kun isin gammachiise boru waan gaarii hojjedhee akka isin gammachiisu abdiin qaba inshaallah. Isinis waan dogongorii irratti na sirreessaa bakka gaarii an hojjedhee na jajjabeessaa akka iddoo barbaadamuun nagettanii abdii isinirraa qaba obboloota koo warroonni YouTube kootiif maatii taatan. Warroonni maatiin taanillee dabalamaa maatiinaaf ta'aa na jajjabeessaa dogongora qabu na himaa na sirreessaa koomentiidhaan na beeksisaa isiniin jecha hadda baay'ee gammadee jira obboleewwan koo gammachuu kiyya ibsachuudhaaf bakka kanatti dhufe isinillee bagaa gammaddanii baga waliinuu gammannee isiniin jedha. Dadhabbiin kun dadhabbii koo qofaa miti dadhabbii keessan dadhabbii kiyyaaf keessan malee manni kun mana caalii qofaa miti maqaan koo haa ta'u malee yuutuubni kun keessan guddifadhaa intallis teessan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaanu warroonni gammachuu keenya jettanii gammachuu keessan naa ibsaa jirtan warroonni yuutuubii viidiyoon bahuu hin dandeenyu jettanii keessaanis naa barreessaa jirtan hundi keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jedha obboloota kiyya qaaliiwwani. Kanaafuu iddoo barbaadame ni geenya. Kaleessa lakkoofsa duwwaarraa kaanee akkuma tokko lakkoofsifne haddallee iddoo barbaadamu san gahuudhaaf tokkummaan nu barbaachisa. Waliif yaadu nu barbaachisa. Walitti quba qaburra gorsinee wal qabutu nu barbaachisa. Ani nama dogongoruu danda'a. Haala isin na eeddanirraa bahee waan biraa ta'uu danda'a hin beekamu. Kanaafuu na jajjabeessaa na gorsaa na sirreessaa isiniin jedha iddoo dogongora qabutti kun amaanaa ana biraa isinirra jirtu baga gammaddanii anis baay'ee gammadee jira. Hiriyoota koo marti keessanuu miseensi yuutuubaa ta'uun waan salphaa miti. Warroonni chaayilenjii kana keessa tartanii bakka kana jirtan ni beektanii. Warroonni duubaa dhufaa jirtanillee wanti kun chaayilenjii hedduu akka nama gaafatu ni beektanii. Mana ormaa keessa taa'anii dhamaatii hedduu keessa darbanii adabbii isaa ni beekna marti keenya. Adabbii isaa san keessas darbinee hadda geennee jirra. Borus akka kennu rabbi irraa abdiin kun inshaallah
Kanaafuu na jajjabeessaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa baay'ee gammadee jira. Gammachuun kun akka itti fufee firii argame kana dhandhamnu na gargaaraa isiniin jedha. Baga gammaddanii anis baay'ee gammadee jira. Firii dadhabbii kooti hanga tokko ijaan argee jira. Baga naa gammaddanii isiniin jedha. Isinillee an baay'ee gammadee baay'ee natti tolee jira obboleewwan kiyyaa. Kuno gammachuu irraayyuu waan haasa'u walii wallaaleen jira. Kanaafuu baay'ee gammadeera. Warroonni gammachuu keessan naaf ibsaa jirtanillee baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Firiin kun firii dadhabbii keessaniiti obboleewwan kiyyaa irra deddeebi'ee kan isiniin jedhu. Ana qofaa miti kan itti dadhabe. Dadhabbii keessanii kanaafuu waan dadhabbii ofii namni waan haga yoo arge haguma san gammadaadhaaf. Bakki kuni bakka gahame jedhamu miti. Waa hedduutu kana booda na eeggata. Kanaafuu akka jajjabaadhee kanaan boodallee waan gaarii qabadhee isinii dhufu na jajjabeessaa dogongora qabu koomintiidhaan na sirreessaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyya qaaliiwwan gaariiwwan nagaa fi rahmata ofii keessanaaf jiraadha. Gammachuun obboleewwan tiyyaa naaf qoodaa jiranii akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Gara gammachuu obboleewwan kiyyaa isin dabarsaa. Anasumaan nagaatti isiniin jedha. Hiriyoota koo baay'ee isin jaalladha. Rabbiin nagaa ofii keessa isin tursiise waliin iddoo gaarii akka geenyu inshaallah rabbirraa abdiin muru. Gara viidiyoo hiriyoonni koo gammachuu isaan naa ibsanii isin dabarsaa. Anasumaan nagaa isiniin jedha. Ashamaa jira jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo akkam turtan akkam yeroo fi sa'aatii kan eegdan waaqayyoof galanni haa ta'u ani nagaa kooti. Egaa warreen nan beekneef ani Almaas Tuubiin jedhama. Guyyaa har'aa akkuma beekamu qophii addaatu jira. Gara mana obboleettii keenya mana Caaliitti argamna. Obboleettii keenya Caalii kongireeshin jennee jirra. Baga gammaddee waaqayyoon bageettii si gee jenna obboleettii koo dadhabee salachaame osoo hin jedhin carraa kanarra geessee jirti. Obboleettii keenya bageettii si gee kongireeshin jennee jirra. Gammachuun kee gammachuu keenya hundaati. Itoophiin kun yookiin miidiyaan kun miidiyaa kee qofa miti, miidiyaa uummata hundaati. Baga gammaddee kongireeshin jennee jirra. Egaa akkuma beekamu dadhabee salachaame osoo hin jedhin gola ormaa keessatti sa'aatii qabdu aarsaa gootee carraa kanarra geessee jirti. Obboleettii koo jabduu koo jabaadhu waaqayyoon si haa jabeechuu akkuma har'a jabaattee carraa kanarra geesse. Waaqayyoon si waliin ta'ee kan kanarraa ittiin si agaa'u jecha obboleewwan koo obboleettii keenya kana jajjabeessaa. Obboleettiin keenya cimtuudhas nuuf jabeessaa. Sabiskiraayib gochuu leek gochuudhaan miidiyaa obboleettii keenya kana nuuf jajjabeessaa jecha obboleettii koo kongireeshin jennee jirra. Baga gammaddee bageettii si ga'e. Carraa kana argachuuf baay'ee nuti illee itti dadhabnee jirra. Obboleettiin keenya cimtuu sila taateef carraa kanarra geessee jirti. Akkuma beekamu baay'ee namaaf hin mijatu. Biyya ormaa keessatti miidiyaa gartokkeen hojii arabaa gartokkeen miidiyaa hordofuu jechuun hin ulfaata. Irriiba itti dhabaati. Sa'aatii qabdurraa itti aarsaa gochaati. Wanna baay'eedhaan mudannoo adda addaa keessa darbaniiti kan asirra ga'an jechuudha. Obboleettii koo baga gammaddee baga waaqayyoon asiin si ga'ee kan asiin si ga'e firee gaarii akka hojjette irraa argattuu fi uummata keenya miidiyaa kanaan akka tajaajiltu carraa guddaa akka argattu si maddee jirra. Si jajjabeessinaa obbolaa koo. Hundumti keessanuu warreen obboleettii keenya jajjabeessitanii asiin geessan obboleettii koo bichaa miti kan asiin ga'e osoo isin jajjabeessuu baattanii osoo isin carraa kana akka isheen as geessuuf isaa ishii maddi ta'uu baattanii as ga'uu hin dandeessu. Kuni firiin kun firii hunda keessaniiti. Hundumti keessanuu baga gammaddan isiniin jedha. Gammachuun Caalii gammachuu hunda keenyati. Kongireeshin jennee jirra. Obboleettii keenya Caalii baay'ee si jaalannas baay'ee si kabajnas jabaadhu itti fufisiin jedha obboleettii koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga gammaddee congratulations Caalii YouTube. Obboleettii koo qaalii koo kabajamtuu koo baga dadhabii keef bu'aa kee argatte.
itti aansee warroonni YouTube chaanaalii ishii subscribe hin goone Caalii chaanaal seenaatii subscribe gochuu hin dagatinaa, share laayikii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma daawwadhaa fi laayikii godhaa fi jajjabeessaanii keessaafuu uummanni Oromoo keessattuu shamarran keenya yeroo baay'ee sodaadhaaf duubatti hafna waan ta'eef akka isheen hin sodaanne jajjabeessuun warroonni immoo ishii dura yuutuubera taatanillee karaa ishii dhaabban ta'u waan ta'eef galatoomaan jedha. Taansuudhaan immoo Caaliyyee koo 10,000 irratti wal arginaa, jabaadhu, mallattoo jabinaa, mallattoo jaalalaa, dubartii cimtuu, kaayyoo qabeettii, obsituu amaraa. Waasin jedhes ibsuu hin qabu. Kanaafuu jabaadhu, bara jireenya kee keessatti wanti hamaan si mudatis hin jedha. Yuutuuberoota shamarran biroollee akkasii booda dhufnu abdiin qaba. Anilleen sirraa akka baradhee dhufu abdiin qaba. Jabaadhu siin jedha. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuuf mana arabaa taa'anii chaanala hojjechuu miti. Even yeroo ofii keenyatti ofiyyuu dhageeffachuu yeroo ulfaatutti ati dadhabee osoo hin jenne waan kanatti obsitee yeroo dheeraatti fudhattee guyyaa kana arguu keetti dhugaa baay'ee si dinqisiifadha. Baga Rabbi si milkeessee siin jedhaa dhokuu jabaadhu. Wal argaan kiyyaaf kee ammoo 10,000 irratti inshaallah jabaadhu siin jedha. Gorsoota kee karaa ammarra jirtu caalaa cimsitee jechuun ni jirami. Bu'aa bahii miidhaa fi jabina, miidhamaa fi jabina, mudannoo fi muuxannoo keessattuu nuyi shamarran biyya arabaa jirru wal qabsiistee barnoota guddaa akka ittiin nuu kennitu, waan gaarii akka ittiin hojjettu chaanaalii kana abdiin qaba. Hojjechaallee jirta ammoo. Kanaafuu gaafa biraa mana keetti lammata deebina. Hamma 10,000 wal deebinu sin jaaladha. Ammallee irra deebi'ee baga gammaddee barri kee bara jaalalaa, bara gammachuu siif haa ta'u siin jedha. I love you so much. Subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Faamilii ta'an kabajaan isin affeeraan obboleettiin keessan Madiinaa Dhaqqaboon jedhama. Baay'ee sin jaaladha. Yeroo gaarii. Isiniif haa ta'u. Egaa har'a keessummaa ta'ee mana Caaliituu argamee jira. Warroonni hin beekne yoo jiraatan Alisiifantuu jedhama. Egaa Caaliituu obboleettii teenya kabajamtuuf jaalatamtuu baga gammaddee, gammachuun kee gammachuu keenya, baga Waaqayyo guyyaa kana siin ga'e guyyaa dadhabbii keetii siin jedha. Egaa mana namaa kana keessa dadhabee nuuf osoo hin ta'in jedhiin bakka sitti hin tolle rakkachaa dhiphachaa waan hedduu keessa dabartee har'a gahuu keetiif baga gammaddee, baga Waaqayyo siin ga'e, baga guyyaa kana geessee siin jedha. Akkasumas immoo warroonni maatii Caaliituu taatan baga gammaddanii, baga wajjumaanuu gammannee. Maaliif gammachuun ishii gammachuu keenya qofa osoo hin ta'in gammachuu ishii qofa osoo hin ta'in gammachuu keenya hunda keenyati. Maaliif jenna osoo subscribe godhuu baattanii, like godhuu baattanii, share godhuu baattanii gammachuu milkaa'inarra bu'aan ishiin irra argamtu kun gammachuun ishii kun har'a hin jiru jechaadha. Kanaafuu walumaan baga isiniin ga'e, baga gammaddanii, baga guyyaa kana geechanii warroonni Caaliituu maatii ishii taatanii baga gammaddanii kara fuulduraatti irree egaa kun jalqaba isaatii waan ta'eef kara fuulduraatti irree akka subscribe, like, share gootanii abdii qabnaa isiniin jedha. Abdii guutuu qabnaa akka isin gargaartan, akka isin bira dhaabbattanii isiniin jedha. Kanaaf akkanumatti akkuma duraan laayikii godhuudhaan, subscribe gochuudhaan bira dhaabbachaa turtan ammarree bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Kabajamtoota keenya galatooma guddaa tokko isiniin jedha. Odoo subscribe, like gochuu baattanii milkaa'inni ishii fi bu'aan ishiin irra argamtu kun hin jiru jechaadha. Kun hunduu isin wajjiniin guddaa galatoomadha, jiraadha. Akkasumas immoo warri dhiboota ishii kana hin geenye jabaadha, abdiin kutattiinadha. Namni obsa qabu bakka yaadisan ni ga'a isiniin jedha. Jajjabaadha, walaa jabeechinu, like gochuu like walii haa goonu, subscribe walii haa goonu, share walii haa goonu, walaa jajjabeechinu. Munni tokko qophaa maaliif hin godhu waan ta'eef akkuma mixiin wal qabattee muka
muka kortii waan ta'eef nus walaa gargaaru wal biraa dhaabbannu laayikii walii haa goonu sheerii walii haa goonu isin jedha maatii caalitu warri taatan baga gammaddanii obboleettii teenya qaalii jabduu kabajamtuu teenya baga gammaddee baga waaqayyo guyyaa kana isin ga'e ammarree kara fuulduraatti uummata keetii waan gaarii waan barumsa ta'u akka qabattee dhuftu abdii sirraa qabna ni gootas jennee ni abdanna jabaadhu baga waaqayyo si gammachiisee baga kanaas si ga'e baga gammaddee isin jedha obboleettii teenya. Egaa gammachuu kee qofa osoo hin ta'in nurree gammannee jirra si faana gammannee jirra sin jedha baga gammaddee koongiraa sin jedha jira caaliituufi egaa ani gammachuu keessa wannan dubbadhuudha waatan jira egaa namni tokko dadhabeen waan tokko jedhee yoo bu'aasaa yookaan milkaa'ina isaa sana argate baay'ee tokko nama gammachiisaa akkuma dura jedhe gammachuun kee immoo gammachuu keenya waan ta'eef keenya hunda keenyati chaanaalii kee osoo hin ta'in kan keenyati kanaafi yaa walumaan baga gammaddee caaliituufi koongiraa sin jedhee jabaadhu ammas akkanumatti attituu fi atti fufii sin jedha egaa waan na dhaggeeffattan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii gaarii nageenyi fi rahmanni rabbi isin bira haa jiraatu. Asuma waan isin jechuu barbaade obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu caalii baga gammaddee isin jira obboleettii kiyya kabajaa fi jaalatee isin bira haa jiraatu. Itti fufii nuuf waan gaarii irra qabadhu kottu sin jenna gammachuun kee gammachuu keenya sin jira obboleettii